Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, dhaggeeffatootatii fi humna wangeelaa Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa. Torban kana guutummaatti immoo jireenya keenya hundumaa nagaadhaaf fayyaatti eegee geggeessee har'aa waan nu ga'eef maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Yaadattu yoo ta'e torban har'aa yaada Waaqayyoo beekuu isa jedhu irratti walii wajjiniin ilaalle. Isaayyaas keessatti barreeffamee akkuma jiru yaadni Waaqayyoo yaada namaarraa hamma Waaqni lafarraa fagaatutu fagaata waan abdii nama kutachiisu fakkaata. Haa ta'u iyyuu malee yaadni Waaqayyoo kuni karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin immoo gara biyya lafaatti mul'ateera. Isa gara booddee keessaa walii wajjiniin ilaalaatu adeemna. Phaawulos ergamaan egaa yaada Waaqayyoo isa fagoo fakkaatu kana maal godhaa jedha? Qoraatii ilaalaadha. Gargar baasaa yaada Waaqayyoodha. Yaada biyya lafaatti, yaada seexanaatti, yaada namaatti, yaada keessanitti maal godhaa jechuusaati? Gargar baasaa jedha. Isa kam akka ta'e yaadi Waaqayyoodha baraa jedha. Warra Efesooniin immoo yaadni Waaqayyoo isa kam akka ta'e qoraa ilaalaa malee waldhaalota hin ta'inaadha. Namoonni yaada Waaqayyoo hin beekne beekumsa biyya lafaa hammam yoo qabaatan iyyuu isaan waldhaalota akka ta'an sagaleen Waaqayyoo nutti hima jechuudha. Sababiinsaa yeroo baay'ee beekumsi biyya lafaa kanaa maal nutti agarsiisa? Waa'ee waan lafarraati. Waa'ee uumamaa qorateetu namni beekaa ta'a. Garuu uumama bira darbanii yaada uumaadhaa beekuun uumaa sana beekuun beekumsa guddaa akka ta'etu macaafni qulqulluun immoo nutti hima. Kanaaf iyyuu nuyi maal goona? Isaa burqaa waan hundumaa ta'e Waaqayyoon beekuu bira ga'uun yaada isaa hubachuuni beekumsa hundumaarra akka caalu sagaleen Waaqayyoodha nutti hime torbanarraa. Kanaaf Waaqayyoon guddifneetu galateeffanna. Phexros immoo yaadni Waaqayyoo dhufee keessa akka darbe waa'ee Yesuus Kiristoos akka dhugaa beetu deebi'ee immoo maal godhe? Yaadni seexanaas dhufee keessa darbe. Gooftaan dhaqeen fannifamaa, dhaqeen du'aa gaafa inni jedhu lakkii kana si haa oolchu. Inni kun yaada namaati jedhe Gooftaan. Waan namatti tolutu barbaadda malee waan Waaqayyotti tolu hin barbaaddu. Egaan du'uu namaatti namni gammadu hin jiru. Du'uu Gooftaa Yesuusitti namni gammadu hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee du'a isaa keessaan garuu jireenya koof jireenya keessan ilaalaa waan tureef Waaqayyo du'a Yesuusiin fayyina namoota baay'ee argaa waan tureef muddama Yesuus Kiristoosiin boqonnaa namoota baay'eedhaa ilaalaa waan tureef Waaqayyo maal godhe? Inni ilmi koo tokkichi du'e isa keessaan ijoollee biliyoonaan lakkaa'amanii argachuun barbaada jedhe. Kanaaf du'a ilma isaarra kaa'e yaada Waaqayyooti gaa kuni. Kanaaf nuyi annatti toleera, abalutti toleera, nama meeqatu yaada kanarratti walii gala, yaada namaa wajjiniin wal fudhataa kuni jaarraa kana keessatti hojjeta, siistemii bara kanaa wajjiniin deemaa isa jedhu ilaalootu hin taane kun Waaqayyotti hin tola isa jedhu ilaaluun akka nurra jirutu kutaa dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin ilaalle. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Isa har'aas ittuma fufuudhaaf yaada Waaqayyoo beekuu isa jedhu ittiin fufaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 kaasee akka jedha. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa Waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra, hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu. Ani immoo yeroo sanatti matumaa ani isin hin beeku, isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedheen mul'inatti isaanitti himaa jedhee hin kadhanna Waaqayyoon. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo gooftaa waaqarra jiraattu, mootii bara baraa hangafa nagaa, Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa hundumaan olii, waa'ee yeroo kanaaf, waa'ee tajaajila kanaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Amma sagalee kee dhaga'uu barbaannaa. Yeroo kanatti maqaa Yesuusiin warri dhaggeeffatanii gurrii hafuura isaanii, qalbiin isaaniif sammuun isaanii dubbii keetiif maqaa Yesuusiin kan baname haa ta'u. Humna dubbii kee kanaan jireenya namootaa jijjiiruun, isa hidhame hiikuun, isa dhukkubsate fayyisuun, isa wallaalaa gara beekumsaatti fiduun, isa dukkana keessa taa'eef ibsuun yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Battala kanatti lafa dubbiin keetti dhaga'amaa jiru hundumaatti ulfina kee erguun jaalala kee haa ta'u. Anis dubbii kee dubbachuuf na gargaari maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoostu dubbiin amma dubbise kana barsiise. Maal jedhee? Jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa Waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan mootummaa kootti galu miti jedhe.
yaa gooftaa jechuun hin barbaachisu hin jenne, inni duwwaan ga'a miti. Namoonni jireenya nama waaqayyoodhaa utuu hin qabaatin calluma jedhanii yaa gooftaa jedhan jiru. Garuu isa isaanitti galu miti jedhe. Inni duwwaan ga'a miti jedhe gooftaan. Maaliin itti galu jedhee jaalala abbaa koo isa waaqarraa hojjechuudhaan jedhe. Jaalalli waaqayyoo hin hojjetama. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa gochuudhaan jedhe. Jaalala isaa akka nuyi goonutu barbaada waaqayyo. Isaantu maal ta'a? Isaantu mootummaa waaqayyootti gala. Mootummaa waaqayyootti nama galchuudhaafi wanti gaaraantii ta'e yoo jiraate jaalala waaqayyoo gochuudhaan. Kanaaf obboleessa ko obboleettii ko harmee ko abbee ko qulqulloota waaqayyoo na dhaggeeffadhaa. Har'a yaadi keessanii jaalala waaqayyoo godhuutti akka inni hidhamutu waaqayyoo barbaada. Jaalala waaqayyoo gochuu. 22 irraa keedha. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni meeqadha? Namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra. Hojii aangoo maqaa keetiin baay'ee isaas hojjenneerra naan jedhu. Guyyaa isa dhumaatti namoonni hundumtuu fuula koo duratti yeroo dhiyaatan jedhe gooftaan. Namoota muraasa hin jenne namoonni baay'een jedhe. Namoonni lakkoofsaanii baay'ee ta'anii yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Kennaa raajii dubbachuudhaan warra qaban hafuura waaqayyootiin guutamanii raajii dubbataa kan turan. Raajii isaan dubbatanii namoonni baay'een tarii kan fayyan. Raajii isaan dubbatanii namoonni baay'een qalbii diddiirratanii mootummaa waaqayyootti kan galan. Raajii isaan dubbatanii namoonni baay'een jaalala waaqayyoo kan godhan. Raajii isaan dubbatanii jireenyi nama baay'ee kan hiikame kan fayye ta'uu danda'u jarreen kuni. Sababiinsa raajii isaan dubbatan kuni hafuura waaqayyootiin guutamaniitu. Maaliin beekta yoo naan jettanii itti fufee maal jedha? Maqaa keetiinis hafuurota hamaa baafneerra jedha. Maqaa waaqayyootiin maqaa Yesuus Kiristoosiin malee hafuura hamaa baasuun hin danda'amudha sagaleen waaqayyoodha. Gooftaan Yesuus Kiristoosii gaaf tokko humna maaliitiin hafuura hamaa baaftaati jedhaniin. Humna hafuura maatiin hafuura hamaa baaftaa jedhanii gaafannaanii mootummaan tokko yoo gargar ba'e jabaachuu hin danda'u jedhe. Hafuurri hamaan hafuura hamaan baasu jechuusaati. Hafuurri hamaan hafuura hamaan baasu jechuusaati. Kanaaf dhugaadhumatti jarreen kun hafuura hamaa baasaniiru taanaan, seexana nama keessaa baasaniiru taanaan hafuura waaqayyootiin guutamanii jiru jechuudha jarreen kun. Hafuura waaqayyoon guutamanii seexana nama keessaa baasani. Hafuura waaqayyoon guutamanii raajii dubbatani. Raajii isaan dubbatanii jireenyi nama baay'ee geeddarameera. Warri isaaniidha hafuura hamaatti namoota hiikan suni tarii mootummaa waaqayyoo keessatti bu'aa baay'ee buusanii warra mootummaa waaqayyootti galan immoo ta'aniiru. Haa ta'uyyuu malee jarri kun garuu ofii isaaniitti rakkina keessa akka jiranitu kutaan kun nutti agarsiisa. Hojii aangoo baay'ee isaas jedhani maqaa keetiin hojjenneerraadhani dinqii baay'eedhaaf milikkita baay'ee isaa gooneerraa jedhani. Tarii jaamaan banameera, tarii duudaan dhaga'eera, tarii naafti utaaleera, tarii du'aan ka'eera, tarii wanti garaagaraa wanti gurguddaan sammuu namaa ol ta'e namoota baay'ee raajeffachiisee gara waaqayyootti kan deebise hojiin ajaa'ibsiisaan hojiin gurguddaan hojjetameera ta'a. Jara kanaan garuu gooftaan maalin jedhaan jedhee ani isin hin beekuun isaaniin jedhaa. Isin hin beekuun. Maal attamitti nun beektu maqaa keetiin kana goone? Ani isin hin beeku. Firoota koo tajaajila kan nuyi tajaajillu ayyaana waaqayyootiini. Ayyaanni waaqayyoo saba isaatiif jedheetu nuu kennama. Nuyi garuu isa tajaajillu sanaan waaqayyo nu wajjin jira. Jaalala waaqayyoon godhaa jira jechuu hin dandeenyu. Jireenyi keenya jijjiiramee namoota waaqayyoo ta'utu irra jira. Bifa Kiristoositti hojjetamuutu nurra jira. Waan tajaajillu fakkaachuu, waan dubbannu sana fakkaachuutu nurra jira. Jaalalli waaqayyoodha isa kam akka ta'e gargar baasaa malee waldhaalotan ta'inaa jedha sagaleen waaqayyoodha. Tajaajilli jireenya mootummaa waaqayyootti nama galchuudhaaf gaaraantii miti. Garuu isinittan himaani yoo jaalala waaqayyoodhaa gootanii mootummaa waaqayyootti galuudhaaf isinii gaaraantiin isin godha gooftaan maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 34 irraa keedha. Yesuus immoo nyaanni kan koo jaalala sana ergee
gochuu fi hojii isaa raawwachuudhaan gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo burqaa Yaaqoob biratti biyya Samaariyaa keessatti Galiilaadhaa ka'ee Yihuudaatu dhaquu Samaariyaa keessa darbuutu irra ture. Warri Israa'el Galiilaadhaa ka'anii Yihuudaa dhaquudhaaf yeroo Samaariyaa keessa darbuun karaa gabaabduu ture. Isaan garuu Samaariyaa keessa yoo darban hin xuroofna jedhanii waan yaadanii fi naanna'aniitu deemu. Inni garuu Samaariyaadhuma keessa darbuudhaaf ka'e bartoota isaa fudhatee yeroo achi keessa darbu burqaa abbaa isaanii Yaaqoob biratti burqaa Yaaqoobiin qabu warri Samaariyaadha lafa bishaan waraabbatanii achi bira dhaqee taa'e dhagaa tokkorra. Dubartiin tokko aduu saafaa keessa ganamaaf galgala akka dubartoota warra kaanii bishaan naqachuu hin dandeessu. Sababiin isaa maqaa gaariin qabdu dubartii ejjituudha. Hammeessa hiriyoota isheetii sodaatteetu ija namaa sodaattee hojii ishee sagadhee hojii ishee dukkana keessatti hojjettu sanaaf namoota sodaatteetu guyyaa saafaa yeroo namoonni bishaan hin nanneetu bishaan waraabbachuu dhatte. Yeroo namoonni bishaan laga bishaanitti hin argamnetu aduu sana keessa taa'ee gooftaan eega ture dubartii sana. Dubartittiin hin dhufte seenaa isaa beektu yoon beektan ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 4 dhaqaa dubbifadhaa. Dubartii sanattitu ofii isaa mul'ise. Dubartiin sun Masiihii ta'uusaa agarte Yesuusiini. Masiihii ta'uusaa jireenyi ishee hin geeddarame dhaqxeetu magaalaa hundumaatti himte. Dubartiin kaleessa nama sodaattu, eengadda kan nama sodaattu, sila ganama kan nama sodaattu, gaafa gooftaan jireenya ishee tuqu seenaan ishee geeddarame sodaan irraa cabee amma wangeela ulfinaa kana namootatti himuudhaaf gara magaalaatti achi baate. Dhaqxee magaalaa sana guutummaa galagalchitee fidde. Yeroo sana bartoonni gooftaa Yesuus biraa deemanii turanii gara magaalaa dhaqaniiru nyaata bituudhaaf. Nyaata bitaniitu as deebi'anii. As deebi'aniitu inni dubartii wajjin haasa'u arganii baay'ee raajeffatanii akkamittiin dubartii wajjin haasa'anii. Aadaa warra Yihuudootaa keessatti haadha manaa yoo ta'e malee dhiirri dubartii ormaatii wajjin taa'ee haasa'u. Isumayyuu dubartii Samaariyaa wajjin haasa'uunsaa baay'ee dinqisiifachiise. Waa'ee maalii wajjin haasa'a laata? Gara waan biraatti shakkaniiru. Sammuu isaanii keessa wanti baay'een naanna'eera. Inni namni tokko iyyuu garuu isaan keessaa waa'ee maalii akka inni wajjin haasa'e gaafachuudhaaf ija hin jabaanne. Haa ta'u iyyuu malee dhufaniitu nyaata nyaadhu nyaata finnee dhufnee jedhaniin. Gooftaan immoo akka jedhe ani nyaata isa isin hin beenneen qaba jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kan koo nyaanni koo jedhe jaalala abbaa koo isa waaqarraa gochuudha jedhe. Nyaata isin hin beenneen qaba jedhe. Nan quufe amma nyaadhu jedhe. Nan gammade jechuu isaati gooftaan. Har'a jaalala abbaa koo isa waaqarraa raawwadhe jechuu isaati. Har'a dhimmanii teessoo koo dhiisee dhufeef keessaa tokko raawwadhe jechuu isaati. Lubbuu tokkotu mootummaa Waaqayyootti gale jechuu isaati. Magaalaa tokkotu wangeela dhagee har'a jechuu isaati. Wangeelli warra Samaariyaa bira ga'e jechuu isaati. Kan koo nyaati koo isa kanaa jedhe. Jaalalli abbaa koo isa waaqarraa isa kanaa jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Nyaanni kan koo isa kanaa. Maanni obboleessa koo nyaanni hankee. Maanni obboleettii koo nyaanni hankee. Maaltu si gammachiisa? Maaltu sitti tola? Maaltu garaa si ga'a? Maaltu feesi jechisiisa? Maalitti dhamee jira yaadni kee? Maalitti rarra'ee jira? Sagaleen Waaqayyoo akka jedhutti ergamoonni Waaqayyoodhaa jedha. Gaafa lubbuun tokko gara Waaqayyootti deebituudha. Gammachuu guddaa isaa Waaqarraa gammadu jedheetu dubbata. Wanti illee guddaa isaa Waaqarratti dhageessisu, wanti gammachuu guddaa isaa Waaqarratti argamsiisu yoo jiraate fayyuu namootaati. Kanaaf har'a wangeela namatti himuudhaaf hammam namaataati. Hammam namaataati. Kadhannaan kee fayyuu namootaati. Hawwiin kee fayyuu namootaati. Tajaajilli kee waa'ee lubbuuti. Isa yoo ta'e Waaqayyo guddaa sitti gammada. Kanaafitu gooftaan ankoo nyaanni jedhe. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa raawwachuudha jedhe. Nan quufe jedhe gooftaan. Namoota meeqatu jaalalli Waaqayyoodha isin gammachiisa. Daawiti yeroon ulfina kee arguun quufaa jedhe Waaqayyoodha. Mootummaatu na quubsaa hin jenne. Mootii ta'eeraa beekaa. Ulfina nama qabutu na quubsaa hin jenne. Haadha manoota koottan quufaa hin jenne. Ijoollee koottan quufaa hin jenne. Mana ijaarradheettan quufaa hin jenne. Mana mootummaa koo keessa yeroo lixuun gammadaa hin jenne. Hiriyoota koo wajjin yeroo wal arguun quufaa hin jenne. Yeroon bashannanaaf ba'uun quufaa hin jenne. Gaafan ulfina Waaqayyoo arguun quufaa jedhe.
ulfina waaqayyootu na quubsaa jedhe Daawit. Maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Maaltu isin quubsa laata? Yoo maal ta'een quufa jettee obboleessa ko, yoo maal ta'een quufa jettee obboleettii ko, maaltu isin quubsa? Inni tokko tokko barumsa koo gaafa raawwadheedha. Inni tokko tokko gaafa hojii argadheedha. Inni tokko tokko gaafa horiin koo akka kana ta'e jedha. Inni tokko tokko gaafa nagadee buufadheera. Inni tokko tokko gaafa haadha manaa fuudheera. Inni tokko tokko gaafa mucaa argadhee jedha. Inni tokko tokko gaafa Afriikaadhaa ba'ee biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa ga'ee jedha. Inni kun hundumtuu nama hin quubsu. Inni kun hundumtuu nama hin quubsu. Wanti nama quubsu yoo jiraate waan olii dhufuudha. Innis jaalala waaqayyoo raawwachuutu nama quubsa. Jaalalli waaqayyoodhaa lafa onaa keessatti nama quubsa. Haleluuyaa. Museedhaan akka jedhe waaqayyo gaaf tokko, yaa Musee jedhe, ergamaa koo fuula keessan duran ergaa jedheen. Ergamaa koo fuula keessan duran ergaa. Diinota keessan hundumaan rukuteen balleessaa jedhe waaqayyo. Biyya aannaniif dama baasu sanatti dhaqeen isin galchaa jedhe. Kakuun abboota keessanii kakadhe isiniif raawwadhaa jedhe. Kanaan naxxanii galtanii mootummaa keessanii qabaattu jedhe. Warra biyyicha keessa jiran hundumaa haxaa'in isin fuulduraa balleessaa jedhe. Wanta namni dhaga'uu barbaadu hundumaa itti hime waaqayyo Museetti. Ofii kootii garuu isinii wajjiniin ta'uu jedheen. Ilaala, ergamaa koo isin duran ergaa jedheera. Ofii kootii immoo isinii wajjiniin ta'uu jedhe waaqayyo. Museedhaa galeera ergamaa erguunii fi waaqayyo ofii isaatii namaa wajjin ta'uun adda ta'uu isaa beeka Museen. Kanaafitu hin jedhe waaqayyoodhaan Museen hiikuu jedhe. Ani hawwiin koo waa'ee aannaniif damma biyya sanatti dhaqanii galanii dhuguu miti jedhe. Waa'ee biyya kanaanitti galanii damma nyaachuu miti jedhe. Waa'ee dhuma diina mo'achuu miti waa'een koo jedhe. Waa'ee mootummaa ofii dhaqanii qabaachuu miti jedhe. Jireenya lafa onaa kana keessa darbuudhoo miti waa'een koo jedhe. Ani jedhe yoo ofii keetiin wajjiniin hin taatu ta'e lafa onaa kana keessaa hin deemnu nuyi jedhe. Si wajjin jireenya lafa onaa wayyaadhe Museen. Yaada kee keessatti lafa onaa irra jiraachuu wayyaadhe. Haleluuyaa. Yaada waaqayyoo malee Kana'aaniin jiraachuurra. Yaada waaqayyoo malee aannan Kana'aaniin dhugaa, damma Kana'aaniin nyaachuurra. Yaada waaqayyoo malee diina ofii mo'atanii haleluuyaa diinni keenya rukutameera jechuurra. Yaada waaqayyoo keessa lafa onaa keessa jiraachuutu wayyaadhe Museen. Kanaafitu mana mootii dhiisee deemeen. Yeroo nama ga'aa ta'e Museen ilma intala Fari'oon jedhamuu didee jedha. Yoo gaafa nama ga'aa ta'e yeroo ijoollee ture haleluuyaa an ilma mootiiti jedheera ta'a. An bor carraa mootii ta'uu qaba jedheera ta'a. Ittiin dhaadateera ta'a. Himateera ta'a namootatti. Nan beektanii ani ilma intala Fari'ooniim jedheera ta'a. Jedheera ta'a. Namoota baay'eetti waa'ee kanaa himateera ta'a. Haasaansaa maaloonsaa hundumtu isa ta'a. Tarii yeroo baay'ee waa'ee kanaaf galateeffateera ta'a. Attam dinqiidhaa waaqayyo firoonni koo kunnoo dhoqqee dhiitu, obboloonni koo dhoqqee dhiitu, anaan seenaa koo geeddartee mana mootummaa keessa na galchitee jedhee yeroo baay'ee waa'ee sanaaf waaqayyoon galateeffateera ta'a. Garuu gaafa nama gaate hiikoo jedhe. Haleluuyaa. Yeroo ijoollummaa, yeroo hafuuraanis ijoollummaa waanuma xinnootu nu gammachiisa. Ijoolleen kana meellaadhumaan goonfamu. Ijoolleen waanuma mi'aawnitu goonfamu. Yeroo nama ga'aa ta'an garuu kana meellaa nyaachuu hin dhiisu. Haleluuyaa. Kanaaf gaafa nama ga'aa ta'e hin dide. Inni mana Fari'oon hin didee bahe. Inni ilma intala Fari'oon jedhamuu dide Museenii har'a dhimminni ergamaadhaan geggeeffamuuf hin jiru. Har'a dhimminni diina lolee mo'achuudhaan geggeeffamuuf hin jiru. Ayyaaduma kee barbaada jedhe Museen. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Waan isin dinqu Israa'eloonni harka waaqayyoo barbaadu. Museen garuu yaada waaqayyoo barbaadaadha macaafa qulqulluun. Harka waaqayyoo jechuun fayyisuu waaqayyoo, eebbisuu waaqayyoo, hiikuu waaqayyoo, diina rukutuu waaqayyoo, dinqii gochuu waaqayyoo, milikkita gochuu waaqayyoo barbaadu. Eenyu Israa'eloonni dinqiin ta'ee jennaan dhimma hin qaban isaan. Diinni isaanii rukutamnaan, dhagaan bishaan burqisiifnaan, bantiin waaqa banamee maannaa roobsinaan, hadhaa'aan mi'oofnaan isaan dhimma hin qabani. Isaaniin hin gaa Israa'eliin. Museen garuu hin barbaadu isa kana. Yaadni kee haa dhufu gara keenyaa. Harka kee duwwaa barbaadna miti. Yaada kee barbaadna. Isin warra harka waaqayyoo barbaaddanidha moo warra yaada waaqayyoo barbaaddanidha ree? Kanaaf waaqayyoo yaada isaa akka nuyi barbaannutu barbaada. Gooftaan egaa nyaata isin hin beekne qabaani jedhe. Nyaata isin hin beekne. Nyaanni koo kan koo jedhe jaalala sana ergee sana raawwachuudhaan hojii isaa raawwachuudhaan koo wanti lubbuun kootti hidhamteertu jedhe.
dheebuun lubbuu kooti, hawwiin garaa kooti, kadhannaan koo, ganamaa galgala dhama'uun koo, halkanii guyyaa yaadi koo yooman jaalala Waaqayyoo raawwadhaadha jedhe gooftaan. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 6:38 yoo ilaaltanii akkeedha. Fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti, fedha sana ergee raawwachuudhaafanii Waaqarraa gadi bu'e malee. Maal jedhee? Fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti jedhe. Fedha ofii isaatii qaba ture. Garuu an fedha ofii koo raawwachuudhaaf miti jedhe. Fedha abbaa koo raawwachuudhaafan Waaqarraa gadi bu'e jedhe. Dhimmi anaan Waaqarraa gadi na buuse. Sababiin ulfina koo dhiisee dhufeef jedhe. Sababiin ulfina koo dhiisee dhufeef jedhe. Maal raawwachuu fedhee? Fedha abbaa koo isa Waaqarraa raawwachuudhaafan dhufeedhe. Sababiin ati biyya lafaarra jirtu jaalala Waaqayyoo raawwachuudhaaf. Silaa gaafuma fayyitetu deemta turte. Si fudhata ture Waaqayyo gaafa si fayyise. Fayyiteettaat fayyina kee irratti wanta ati dabaltu hin jiru. Fayyinni karaa Yesuus Kiristoosiin raawwate. Garuu maanni sababiin ati jirtuufi jaalala Waaqayyoo raawwachuudhaaf, fedha koo raawwachuudhaaf miti jedhe gooftaan. Kanaaf saba Waaqayyoo isinitti himaan, fedha keessan cufa, ajandaa mataa keessanii cufa, fedha Waaqayyoo keessa galaa, ajandaa Waaqayyoo keessa galaa, bara keessan keessaa baa, bara namootaa keessaa baa, bara Waaqayyoo keessa galaa, yaada ofii keessanii dhiisaa, yaada Waaqayyoo keessa galaa. Yaadni keenya hamaadha. Yaada isaaniitti dabarsee isaan kenne jedha Roomeen boqonnaan 2. Yaada ofii isaaniitti, yaada namaatti miti, yaada ofii isaaniitti dabarsee isaan kenne jedha. Sababii isaan abboomamuu didaniif maal godhe jedha? Yaada isaaniitti dabarsee isaan kenne. Waaqayyo yaada keessan irraa isin eegu. Yaada keenya, yaadni keenya hamaadha firoota ko. Yaadni keenya nama yeellaasisa. Warri yaada isaaniitti dabarfamanii kennaman hin gadhaani. Dhiirri dhiiraa wajjin, dubartiin dubartiidhaa wajjin ciisuu jalqabanii. Maalitti kennaman? Yaada isaaniitti kennamanii, sammuu isaaniitti kennamanii. Sammuu isaanii salphina fuudheetu ulfina godheetti agarsiise. Yaada keessan irraa isin eegu Waaqayyo. Yaada keessan irraa isin fayyisu Waaqayyo. Kanaaf yaada Waaqayyoo keessatti ofii keenya eeguutu nurra jiraata. Yaada keenya keessatti yaada ofii. Wangeela Maatiyoosiin boqonnaa 26 yoo ilaaltanii iddoo dhaabaa Geetsemaaneettitu gooftaan Yesuus Kiristoos kadhataaf dhaqe. Yeroon suni yeroo qabamuunsaa jala ga'ee ture. Bartoota isaa 12 fuudhee dhaqeetu bartoota isaa warra 9 iddoo tokko kaa'ee asuma turaa hin dhufnaa jedheetu Yohaannisiin, Yaaqoobiin, Phexrosin fudhatee immoo adeeme. Ergasii isaaniin immoo dhaqee iddoo tokko kaa'ee isin gaanaa wajjin dammaqaa dhaqeen kadhadhee deebi'aa jedheetu ofii isaatii kophaasaa abbaadhaa wajjin haasa'uudhaaf dhaqe. Maal jedhee kadhataa? Yaa abbaa jedheen, hin danda'ama yoo ta'e xoofoon kuni utuun hin dhugin haa darbu jedhe. Akkan jaalladhe miti, akkati jaallatte immoo haa ta'u jedhe. Gooftaan jaalalli isaa maal ture? Xoofoon suni utuun dhugin, utuun darbe jaalala isaa ture. Xoofoon sun. Xoofoon gooftaan utuun hin dhugin haa darbu jedhe kuni fannoodhuma sana miti. Fannoof yoo ta'e har'a biyya lafaarra nama baay'eetu fannifama. Dhiphinaaf yoo ta'e nama baay'eetu dhiphata. Reebicha yoo ta'e nama baay'eetu reebama. Sababa garaagaraatiin namni hin du'a. Sinii galee hateeyyuu namni hin fannifama. Yakka hojjeteeyyuu namni hin fannifama. Nama ajjeeseeyyuu namni hin fannifama. Sababa garaagaraatiin namni hin fannifama. Waa'eedhuma fannifamuu sodaatee dafqa dhiigaa coccobse miti Yesuus. Phexros faanu fannifamaniiru. Itti tolee beektonni macaafa qulqulluu akka jedhanitti gara sa'aatii 3tu fannoorra dhaabatee Phexros lallabee jiru. Phexros iyyuu fannifameera. Erga ayyaana hafuura qulqulluu argate gooftaan inni dhimma kanaaf Waaqarraa gadi bu'e immoo wanti inni fannoo sodaatuuf tokko yoo hin jiru. Maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Wanti Yesuusin sodaachise yoo jiraate maanni yoo jettame cubbuu biyya lafaatu irra kaa'amuudhaaf jedha. Cubbuu biyya lafaatu irra kaa'amuudhaaf jedha. Cubbuu sana baachuu sodaate. Cubbuu sana baachuutu itti ulfaate Yesuusitti. Sababiin isaa inni qulqulluudha, inni Waaqayyoodha. Cubbuu wajjin waliin galu, cubbuu danda'een baatu. Cubbuu danda'een baatu. Cubbuu gaafa baate Waaqayyoon abbaatti adda ba'a. Waaqayyo abbaatti adda ba'uutu itti ulfaate. Yoo cubbuun baanne immoo Waaqayyotti faraduu hin danda'u Yesuusitti. Waaqayyo nama qulqulluutti faraduu hin danda'u sababa ta'eef. Kiristoositti du'i faradamuudhaaf Kiristoos cubbuu ta'utu irra jira. Cubbuu namootaa baachuutu irra ture gooftaan.
Kanaaf xoofoon kun utuu hin dhugin adarbu jedhe. Maaloo adarbu xoofoon kun jedhe. Maaloo adarbu jedhe danda'ee cubbuun baadhu jedhe. Adarbu jedhe. Garuu akkan jaalladhe miti akkati jaallatti haa ta'u jedhe. Si'a jalqabaa kadhate, si'a lammaffaa deebi'ee kadhate, si'a sadaffaa kadhate, halkan guutuu si'a sadi deddeebi'ee Waaqayyotti haasa'e. Waaqayyo garuu akka jedheen jaalala kootii kun dhugi jedheen. Xoofoo dhangaggaa, xoofoo hadhaa, xoofoo ulfaataa, xoofoo dhiphina, xoofoo dhuguun barbaanne kana jaalala ofii isaatii dhiisee, yaada ofii isaatii dhiisee, yaada Waaqayyoo irratti walii galeetu xoofoo sana gooftaa Yesuus Kiristoos fuudhee dhuge. Sababiin isaa jaalala Waaqayyooti. Akkuma torban darbe isiniin jedhee achi keessa fayyina namoota baay'eetu jira waan ta'eef. Dhangaggaa sana keessaan jireenya nama baay'eetu minyaasa hubateef. Dukkana sana keessaan nama baay'eetu ifa arguuf jira waan ta'eef. Du'a sana keessaan nama baay'eetu jireenyatti darbuudhaaf jira isa hubateef. Balleessaatuun qabaatiin Yesuus Kiristoos nama hundumaatiif akka inni adabamu Waaqayyo godhe. Kanaaf isa sana hin fudhate gooftaan Yesuus. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa jaalala Waaqayyoo attamitti barraa? Iseedhuni gabaabaatti isinitti himaa. Jaalala Waaqayyoo jalqabeetanii torbanarraa yoo Waaqayyo jedhe itti fufna. Inni tokkoffaan karaa nu ittiin jaalala Waaqayyoo barru karaa dubbii isaatiiti. Waaqayyo jaalala isaa biyya lafaatti kan inni mul'ise karaa isa barreeffamee jiru sagalee isaa kanatu jaalala isaa biyya lafaatti mul'ise Waaqayyo. Macaafa mul'ata uumamaatiin macaafa uumamaa kaasee hamma mul'ata Yohaannisitti yoo ilaaltanii jaalala Waaqayyootu as keessa jira. Karaa wangeela kanaatu Waaqayyo biyya lafaatti jaalala isaa argisiise. Raajii Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 11 yoo ilaaltanii 8-9 irratti yaadni namaa yaada Waaqayyoo irraa fagoo akka ta'e erga dubbatee booddee bokkaan Waaqarraa roobee lafa akka jiisu utuu lafa hin jiisin deebi'uu akka hin dandeenye. Yeroo lafa jiisu immoo waa biqilchaa erga biqilee booddee immoo isa facaasuuf sanyii isa nyaatuuf buddeen kennaa. Akkasuma sagaleen Waaqayyoodhaa yeroo Waaqarraa gadi dhufu maal godha jedhee waan dhufeef sana hojjetaa. Waan dhufeef sana Waaqayyoo yaada isaa isa yaada namaarraa fagoo kana attamitti gara yaada isaatti deebisa yoo jettanii bantii Waaqarraa bokkaan dhufee lafa bu'uusaarraan Waaqaaf lafa walitti fidee waa gidduudhaa akka uumetu sagaleen Waaqayyoo inni karaa Hafuura Qulqulluu macaafa qulqulluu kana keessatti barreesse maal godha? Yaada namaa isa yaada isaarraa fagoo sanatu fuudheetu yaada Waaqayyoo wajjin tokko godha. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf karaa dubbii isaatii kanatu Waaqayyo maal godhe? Yaada isaa biyya lafaatti mul'ise. Sagalee Waaqayyoo dubbisaa. Sagalee Waaqayyoodhaa nyaadhaa. Ganama dubbisaa, guyyaa dubbisaa, galgala dubbisaa, yeroo malee dubbisaa. Haasaan keessan kana haa ta'u, jireenyi keessan kana haa ta'u, yaadi keessan kana haa ta'u. Yoo kanaan guutamtanii kanuma dubbattu, yoo kanaan guutamtanii kanuma dhangalaaftu. Oh, hallelujah. Utuu biyyi lafaa guutummaan dubbii Waaqayyoo kanaan jiraatti, silaa aadaa tokko qabaatti, silaa yaada tokko qabaatti, silaa biyyi lafaa jannata taati. Hallelujah. Bulchiisiin eebbifama, biyyiin eebbifama, alliin eebbifama, manniin eebbifama, xinnaan guddaan hin eebbifama. Jannata taati biyyi lafaa. Firoota koo isinittan hima. Ilaa kun yaada Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo kan akka nuyi dubbifnu barbaada Waaqayyo. Waaqayyoon guddifnee galateeffanna. Dubbii isaa dhageenya. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti jiraadhaa torban kana guutummaa torban har'aa sa'aatii akkasiitti wal agarraa. Baay'ee isin jaalladha. Hallelujah.